Warroonni kaleessa kaameraa nutti agarsiisee akkamitti beekuu dandeenya? Mana keessatti kaameraa akkamitti beekuu dandeenya? Iddoo jiru akkamitti beekuu dandeenya? Barmajiisa nutti himi akkaataa isaa nutti agarsiisee warroonni jettanii na duukaa ta'a hanga dhumaatti viidiyoo kana immoo daawwadhaa isiniin jedha hordoftoota koo hundi keessaniyyuu jechuudha. Jalqaba irratti akkaataa inni fakkeenyaaf piloostorii keessaa buufattanii asiin booda immoo piloostorii keessaa buufachuu malee wanti hin banna maal akkas jettan hin jiru gaduma xuxxanii ilaaltu jechuudha. Na'an immoo akkatti isin buufattanii maal akkasin jettanii buufattanii fi barmajii halluu isaa isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti na wajjin ta'an affeerraa kooti. Egaa ka hordoftoota kooyi nagaalee irraafannee akkama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota kooyi bakka jirtatti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Ani nagaa kootii galata waaqayyo isin illee bakka nagaa taatan bakka jiraattan sin jecha. Egaa hordoftoota kiyya ka akkuma jalqaba isiniin jedhe viidiyoo wanna kaameraa viidiyoodhaan akkamitti arguu dandeessanii kaameroota mana keessa jiru laaltanii akkamitti arguu dandeessanii barmajisa isinitti agarsiisa jedhee hanga dhumaatti duukaa ta'a. Akkasuma warroonni mana kanaaf haarawaa taatanii chaanaala kiyyaaf jechuudha sabiskiraabii gochuudhaan maamila keenya taa'ee warra taa'artanis galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu jaaladha. Hanga dhumaatti na hordofaa na duukaa ta'a. Yalla let's go. Tokkoffaa irratti ani buufadheetiin qaba jechuudha. Ani isuma kanaadha kaameraan akkuma argaa jirtanii isa kanaadha kaamerichi jechuudha. Kaamerichi kunoo heediin kaameraa kan jedhu heedii kaameraa kan jedhu kanaadha. Isa ani buufadheetiin jira jechuudha. Kaamericha magariisa qabdu tanaadha jechuudha. Inna ani buufadheetiin jira. Piloostorii keessa seenee tanani barreeffama irratti barreesse. Inna kunoo piloostorii keessa seentan iddoo kana charchii kana hin tuxxane. Inna asirratti immoo kunooti ani buufadheetiin jira waan ta'eef heedii kaameraa kan jedhu kana barreessattanii jechuudha. Ani kun daawwadii godhadhe waan ta'eef isa kunaadha oopiniidha kun akkuma argaa jirtanii ani duran daawwadii godhadhe jira jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo waliif kaameraan kunis akkuma sanii baay'eedha waan ta'eef kan agarsiisudha hunduyyuu. Ani immoo kan itti arge isa kanaadha waan ta'eef magariisa kanaadha jechuudha. Magariisa kana hin dagatinaa magariisa kana jechuudha. Magariisa kanaadha isa kana gabbuufattanii erga gabbuufattanii kun waan gabbuufadheen jira oopinii qochaa bachaadha yaa'u keessa jira jechuu iskiriinii bilbila kiyyaatti jira waan ta'eef jechuudha. Innaa itti aansuudhaan immoo yaa'u amma garuma isaa deemna jechuudha. Kanaaf immoo isa akkaataa isa gaxxuxxanii itti beekuu dandeessan isinitti agarsiisa hanga dhumaatti na hordofaa isiniin jedha hordoftoota kooyi. Maaliif fakkeenyaaf kilaasii keessan jiraachuu danda'a akkasuma mana fincaanii jiraachuu danda'a. Iddoo daa'imatti eedan jiraachuu danda'a. Akkasuma immoo qaabeetii keessa jiraachuu danda'a. Iddoo garaagaraa jiraachuu danda'a waan ta'eef beekuu qabdanii dirqama kuni maaliif namni of eeggata yeroo baay'ee jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo yarri mana hin jirre fakkeenyaaf akka Saawud Arabiyaa toositti nuti fakkeenyaaf ijoolleen yeroo mana keessa hojjennu shaashii ofirraa fuudhuu qabnu akka seera isaatiitti jechuudha. Kanaaf waan akkasii of eeggachuu qabanii yeroo kilaasii keessas ta'e immoo of eeggannoo guddaan yeroo uffata naamna baafatan akkasuma shintibeetii keessas jiraachuu danda'a waan ta'eef ittiin bartu jedheetiin kanan isinii fide jechuudha. Hanga dhumaatti wajjin ta'a malee na hordofaa isin jira akkasuma amma gara kaamerichaa tan deema akkuma argaa jirtan kaamerichi isa kanaadha jechuudha. Innaa kunillee mucaa kiyya immoo mucaa nama ittiin waraabaa kan abdiisadha abdiisaa yeroo xiqqishooti hin dagatin haasumaani mucaa kiyyallee ilaalaa isin jira iskiriinii irraa hin qaba waan jaaladhuufan ishee amma waa'ee iskiriinii kanallee akkaataa iskiriinii kanallee isinitti agarsiisa. Iskiriinii kana osoo hin taane waan babbareedaa wanta akka bishaan waan akkasii kana irra godhatan isinitti agarsiisa isin jedha. Itti aansuudhaan amma garuma kaameraa keenya deemna kunoo buufadheetan qaba isa kanaadha amma isaan gadi tuqa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kunoo gadi tuqeetiin jira jechuudha. Erga gadi tuqeen booda immoo wantoota kana keessaa isa kam tuquu qabdan amma isinii isa kana tuquu qabdan jechuudha. Isa kunoo diileet wardi red kaameraa kan jedhu kanaadha. Isa kana tuxxanii jechuudha. Isa kana isa tokkoffaa kana gadi tuxxanii agartanii amma laal yoo kaameraan jiraate isinitti agarsiisa jechuudha. Wantichi akkasitti lakkaa kaameraa yoo jiraate hin iyyalleedha isinitti agarsiisuu danda'a jechuudha. Yommuu kaamerichi hin jiru jechuudha. Akka argaa jirtanii hin iyya silaa diimaa ibsee
iyyaa jechuudha. Kaamerichi waan hin jirreef jechuudha. Kaameraan mana kana hin jiru. Kanaafiyyuu akkasitti ilaaluu dandeessanii. Fakkeenyaaf kaameraan yoo jiraate ta'ee innuu sarara kana godhee iyya jechuudha. Agartanii hin iyya akka malee iyya jechuudha. Akka malee soqaara iddoo jiraate amma hin iyya jechuudha. Kun ulaalee dubbisarrattu noo potenshiinaal kaameraa dileetidha. Kanaaf immoo kaameraan hin jiru jechuu isaati. Kun kaamerichi immoo akka hin jirre mul'isaa jira jechuudha. Iddoo jiraate silaa hin iyya jechuudha. Kaameroon kun sirriitti iyyaa jechuudha. Sagalee ol fuudhee iyya jechuudha. Akkasuma sagalee illee hin qaba. Deebisee immoo diimaadha kun wannoon sarara isaa kun diimatee iyya jechuudha. Isin galee innaa amma keessaa hin baane kiyyaa hin qabu waan ta'eef keessaa hin baase akkasitti ilaaluu dandeessan. Innaa ani kanaafiyyuu keessa hin jiru waan ta'eef keessaa hin baa jechuudha. Isin galee kanaaf ani keessaa hin baa. Isin immoo warri qabdanii asitti bakkuma kana gaxxaxxanii baqa isinii fida jechuudha. Isin galee isinii fidaa jechuudha. Kanaaf isa tokkoffaa kana gaxxaxxanii kanaan booda immoo isinii bahuu danda'a jechuudha. Kaamerichi akkasitti isinii bahuu danda'a jechuudha. Kanaaf bakka namatti isinii maree kana gaxxaxxanii jechuudha. Kan bakka isinii maree kana gaxxaxxanii saniin booda immoo inni yoo ofiisaatii bakka kilaasirra deemtanii jechuudha. Bakka kilaasii jirutti hin iyya. Bakka hin jirretti xaxuma jedha. Bakka jirutti hin iyya jechuudha. Sagalee kennaa jechuudha walumaa galatti. Kanaaf kaawwan hin xuxxanii isuma kana xuxxanii jechuudha. Isinii galtee akkasitti beekuu dandeessanii jechuudha. Kaameraan mana jiramoo hin jiru kan jedhamu isa kanaan beekuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf kilaasii keetillee beekuu dandeessaa. Akkasuma immoo kilaasii jaraallee beekuu dandeessaa. Qaabeetii keessa hin jiramoo hin jiru xiqqaa ta'ee guddaa ta'ee inni kan mul'isuudha jechuudha. Isaanis zadee beekuun illee zadee hin beekna. Jarattiin zadee yoo beekte nullee zadee hin beekna jechuudha. Innaa kanaaf immoo isin fayyada malee nama miidhu waan ta'eef isin akkanatti daawwattanii ilaalachuu hin dandeessan isin jedha hordoftoota kiyyaa. Maaliif dhugaadha of eeggachuu sodaachuu osoo hin taane wanti sodaatanii ilma namaa kamiyyuu sodaachuun hin barbaachisu. Kan sodaattan immoo waaqayyo uumaa keessan qofaadha kan sodaachuu qabdan. Dhugaa waaqas hin jedhan. Kaameraa jiraachuus baate garuu of eeggannoodhaaf barbaachisaadha waan tokko fakkeenyaaf yeroo aaranii fa'aa daa'ima dhaantu jira. Yeroo aaranii daa'ima fa'aa rukutantu jira waan ta'eef dhugaa rabbi anumti tunu yoon aare abdii isaa geena rukuta jechuudha. Inna yeroo akkasii kana yoo akka kiyyaa aartan jiraatan jechuudha. Of eeggannoo gochuu qabdanii sirriitti of eeggachuu qabdan siniin jechuun barbaada. Kanaaf immoo hanga isinii danda'ametti yaalamee mana keessan keessa yoo jiraate immoo akkasuma koomentii naa barreessaa. Warri yaaltanii yookiin agartanii yookiin agarre ta'es immoo koomentii naa barreessaa. Irra deebi'ee isin hojjechuu danda'a yommuu kan isin mul'annes ta'e jechuudha. Akkasitti isinii baha jechuudha. Gaafa gaxxuxxee wanta ati ganaa lakkoofsatti godhee bana jettu hin jiru. Bakka kanuma bichaa barbaadii kana gadi buufattaa. Aappii akkas jedhee barreessa kanaan booda immoo gadi xuxxaa. Kanaan booda bakka kana xuxxa bakka itti isinii maree kana jechuudha. Kanaan booda kaawwan hin xuxxanii jechuudha. Waayii fi waan akkasii kanneen jechuudha kuwwani. Kanaaf akkasitti ilaaluu hin dandeessanii jechuudha. Isinii galee malee kaameraa sodaachuu osoo hin taane beekuudhaaf malee wanti nama sodaachisu tokko iyyuu hin jiru. Maaliif waan namaa fuudhin waan isaanii fuudhin malee akkuma jennu iyyuu shintibeetii keessatti illee agarfattu nama laaluu barbaadde cubbuu sodaanne ta'e jechuudha. Garuu hin jiraachuu danda'a shintibeetii fa'aa keessallee. Waanuma akkasiitiif of eeggannoo guddaa gochuudhaaf malee wanti nama sodaachisu tokko hin jiru jechuudha. Ilma namaa kamiyyuu sodaachuun hin barbaachisu. Addunyaa kanarratti kan sodaatamu uumaa keenya qofa waaqayyo keenya qofa kan sodaannu malee ilma namaa kamiyyuu hin sodaannu jechuudha. Isinii galee maaliif isaanis ji'a sagaliin dhalatanii nutis ji'a sagaliin dhalanne. Birriidhaan hojjenna malee barri tolaan nu hojjisiisuu hin danda'anii baduu tola ta'ee hojjechuuf hin dandeenyu. Birrii keenya hojjennaaf malee. Birrii waan nu kaffalaniif ajajamnee hojjenna malee birrii nu kaffaluu baataniin ajajamnu barri isa kanaadha wanni beekuu qabdan malee hin sodaatina waa isaanii hin hatinaa hin fuudhinaa. Bakka nyaata keessa yoo ta'e immoo nyaadha abbaa feeti kaameraa dhiistee waan biratti feeti qaabeetii haa dardartu. Abbaa feeti haa dardartu. Mee amma namni kaameraa dhiisatti madaamii birattu iyyuu waan barbaade jechuudha waan barbaade godhee nyaadha. Maali kanan ishii sodaadhu? Ishiin maali na fidarra erganii nyaata naaf isiniif hin kennine maal abbaa sana biyya irraa nu fidanne maali biyya irraa nu fidanne maali nu fudhatanii jedhee barri
nyaata nutti qophaa'u ani keessa waaqayyo immoo shiggaaramtuu wadaami shiggaaramtuu bira isin galtiin malee takka takka shiggaaramtuudha rabbi ije namaallee nyaata namaallee jaalattu shi nama malkaa walitti agartan jaalattu macaarraa nyaata dhiisata ijoollee shaayii bishaanii kana yoo daffattuu sin jaalattu jabaddu silaal takka takka mashallallee sin jettu bar dhugaa rabbi sin jedhaan ani maaliif waan argeefin jechuudha ani amma mana namaa deemee jechuudha minaan nyaadhee danda'een galuu waa nyaadhee danda'een galuu dubartiin alaalan jechuudha yeroo san boqosee na qabe jechuudha maaliif hin laalu malee akka nuti immoo gisee sana nu agarre maashallaa jedhaa garuu isaan hin jedhan jechuudha maashallaa hin jedhan jechuudha jarri kun isa kanaaf nu taru jechuudha isinii galee innaa kanaaf immoo garaa nama qaba yoo isaan nama laalanii yoo maashallaa nama hin jenne jechuudha kanaaf buna shaayii bishaaniitu iyyuu nama hin jaalattu takka takka jechuudha takka takka bineensa takka takka gaariidha garuu immoo hin sodaatin hinnatin malee sodaatin maaliif nyaanna foon fidde yoo nyaachuu baanna malabbaashi shi lafa hojjenna kanaaf kaameraa sodaatinaas hin jechuu barbaade hordoftoota kiyya akkasuma immoo warri mana kanaafis haarawaa taata sabskraayibii gochuudhanii maamila kiyya taa'ee yaada fi qeeqoo qabaattan immoo koomenteetti barreessaa isiniin jedhaa nu jajjabeessaa laayikii sheerilee naa gochuu hin dagatinaayii viidiyichi kiyyanaa deemaa hin jiru wantoota garaagaraa waan barbaaddan na gaafachuu dandeechuu akkasuma ijoolleen immoo yuutuubiillee nu hojjedhu jettan baay'eetu jira yoo yeroo qabaadhetti yeroo wantu naalaa gabaabbachaara yoo yeroo qabaadhe isiniif hin hojjedha isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkana fakkaataa itti fayyadamtanii argatan immoo koomentii naa kennaa isiniin jedha kana fakkaataa yoo isiniin galle immoo irra deebi'ee isin hojjedha naa barreessa isin jedha waaqa isin gargaaruu jabaadhaa ishee amsheer hanga viidiyoo biraatti wayitti deemitti immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha warri immoo mana kanaafis haarawaa taatan immoo sabskraayibii gochuudhanii nutti dabalamaatii yaada qeeqa yoo qabaattan immoo barreessaa isiniin jedha nagaa ta'a fayyaa ta'a waaqayyo isin hojii yaa ta'uu amsheer isiniin jedha faaxojjee koo